Akkam jirtu hordoftoonni fi jaalattoonni barumsa afaan Oromoo qubee jenereeshin. Barumsa keenya kutaa darban keessatti mata duree adda addaatiin barumsa adda addaa barachaa turuun keenya ni yaadatama. Barumsa keenya kutaa har'aatiin ammoo shaakala waa'ee jechoota afaan Oromoo laafaa ta'anii akkaataa itti ijaarru kan shaakallu ta'a. Kanaafuu haga dhuma barumsa keenyaatti akka nu wajjin taatanii akkan hordoftan kabajaan asumaan sin gaafanna. Akkuma beekamu kutaa keenya arfaffaa barumsa afaan Oromoo keessatti jechoota ijaaruu barannee turre. Kutaa lammaffaa keessatti ammoo sagalee ijaaruu barannee turre. Kanaafuu sagaleetuma kutaa lammaffaa keessatti baranne sanaan sagaleeta sana walitti fiduudhaan jecha ijaaruun akka danda'amus barannee turre. Kanaaf har'a shaakala sana ni shaakallaa jechuudha. Jechoota akkamittiin sagalee walitti fiduudhaan sagalee laafaa ijaarra kan jedhu waliin ilaalla. Bal'inaan waliin shaakallaa. Gaaffii qabdan nu gaafachuu dandeessu. Yaada keessan nu kennaa. Viidiyoo keenya yookaan immoo suur-sagalee keenya illee laayik, sheer godhaa, sabskiraayib godhaa, jajjabeessaa jenna. Kanaaf gara barumsa keenya har'aatti kallattiin haa ceenu. Fakkeenyaaf A irraa jalqabnu sagalee A. Sababni isaa qubeen dubbachiiftuu hundi isaaniitu of danda'anii sagalee kennuu ni danda'u jennee turre barumsa keenya kutaa darbe keessatti. Qubeewwan dubbifamaa ammoo mataa isaanii kophaa dhaabbatanii sagalee kennuu akka hin dandeenye illee barannee turre. Kanaafuu sagalee warri dubbachiiftu kun ofii isaanii kophaa dhaabbachuu yoo danda'an sagalee of danda'an ta'anillee jechoota ijaaruu keessattis akkasuma kophaa dhaabbatanii galanii jecha ijaaruu ni danda'u jechuudha. Kanaaf A irraa haa kaanu. Aadhaan kan jalqabu mee haala haa jennu. A irratti laa yoo daballe jecha maal arganna? Jecha A la ala kan jedhu jecha kan arganna. Jechi kun afaan Oromoo keessatti hiika ni qaba. Jechi ala jedhu mana keessa kan hin taane ta'uusaa waan agarsiisudha. Kanaafuu jechi kun hiika ni qaba jechuudha afaan Oromoo keessatti. Jechi biraa kan aadaan jalqabu maalidha? Okay. Kanatti hin ceenu. Tole. Jecha baadhaan jalqabutti haa ceenu. Ba sagalee ba jedhu sagalee naa jedhu sagalee ba jedhu sagalee gabaabaadha. Sagaleen naa jedhu immoo dheeraadha. Sagaleewwan kana walitti finne maal arganna? Jecha banaa jedhu arganna jechuudha. Banaa jechuun cufaa kan taane yookiin waan banamaa ta'uusaa waan agarsiisudha. Haala kanaatiin shaakaluun hin danda'ama. Jechoota hedduudhaan kan shaakallu garuu haalli itti sagaleota walitti fiduudhaan sagalee laafaa ijaaramu kana sirriitti xiyyeeffachaa hubachaa deemuutu sin barbaachisa malee jecha hundumaa asirratti kaasnee barreessuudhaan jechi kun sagalee kanaatiin jechumoota kana qofatu ijaarama jechuu miti. Garuu haalli itti inni ijaaramu kana yoo hubattan salphaatti jecha kamiyyuu sagalee gabaabaatiin sagalee dheeraatiin ijaaruun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf jechoota laafaa kun sagalee laafaa irraa ijaaramuu danda'u, sagalee dheeraa irraa ijaaramuu danda'u, wal makaa ta'uu danda'a. Kanaaf hundumaa keessatti ni ilaalla. Jecha biraa haa fudhannu. Fakkeenyaaf jechi beekamaa tokko yeroo hundumaa kan ittiin shaakallu asirratti mana kan jedhu fa'aa yoo fudhanne amma maa sagalee maa fi naa yoo walitti hidhaane
jecha mana jedhu arganna. Mana jechuun hiika ni qaba. Afaan Oromoo keessatti jechi ijaarame sun yoo mana hin qabaanne yoo hiika hin qabaanne jechi sun jecha afaan Oromoo illee hin jedhamu. Ergaa dabarsuu barbaades osoo hin dabarsin hafaa jechuudha. Alaabaa jennee irratti laa dheeraa sagalee laa jedhu dheeraadha. Baa kan jedhus dheeraa ta'a. Kanaafuu sagalee kana laa baa jennu ni dhedheerata jechuudha. Aan garuu hin gabaabbata. Laa baa. Kanaafuu isa jalqabaa yookiin sagalee isa jalqabaa ni gabaabsina. Sagaloonni itti aanan dheeraa ta'uu isaanii nutti hima jechuudha. Otoo hin barreessin durayyuu akkasittuu jecha sana eeguu dubbannu eessatti akka dheeratu fi eessatti akka gabaabbatu tilmaamuu qabna. Irra deddeemnee osoo hin barreessin ilaaluu qabna. Iddoo sagaleen sun itti dheeratu itti gabaabbatu jechuudha. Kanaaf alaabaa akka kanatti barreeffama jechuudha. Jechoota hedduudha kan shaakaluu dandeenyu asirratti. Jechi laafaa irratti sagalee naa yoo idaane ana jedha jechuudha. Ana. Okay. Ana. Jecha sagalee dhuu jedhu fayyadamnee dhuu irratti fee yoo daballe jecha dhufe jecha dhufe jedhu barreessuu hin danda'ama jechuudha. Haala kanaatiin dhufe. Gaa irratti baa yoo idaane jecha gabaa jedhu arganna. Gaa irratti otoo baa idaane ammas baa daballee idaane jecha maal jedhu arganna? Gabaabaa jecha jedhu arganna. Gabaabaa jechuun dheeraa kan hin taane dheerina waan tokko waan agarsiisudha. Gabaabaa. Amma yeroo baay'ee namoonni dogoggora kan uuman fakkeenyaaf gaan kun sagalee gaa jedhu akkasuma barreessanii baan illee akkasuma sagalee gabaabaa barreessanii baay'attaan barreessanii akkasitti barreessu. Kun tootaali X'dha jechuudha. X'dha. Okay? X'dha. Maaliif sirrii miti jechuudha. Gababa jennuu dubbannu gababa jedha. Gababa jechuun kan qabu saniif ergaa dabarsuu barbaanne illee ittiin dabarsuu hin dandeenye. Kanaaf of eeggannoo godhuun kan barbaachisu kanarrattidha.
sagalee iddoo dheerachuu qabutti dheeressuu qabna, iddoo gabaabbachuu qabutti gabaabsuu qabna malee callisneedhuma sagaleen kun ijuma walitti dhufee jecha kana ijaaruu danda'uuf jennee barreessuu miti. Ilaaluu qabna. Eessatti dheerataa, eessatti gabaabbataa oddoo jedhu ilaaluu qabna. Amma kana ilaalaa. Gabaabaa kan jedhu kuni hiikni isaan beekamu garuu ergaa gabaabaa jedhu dabarsuu barbaadetu gabaabaa jedhee barreesse jecha waan dabarsuu barbaadan dabarfanne afaan Oromoo keessatti illee jechi kun beekamaa miti hin jiru. Kanaaf jechi sun hin ijaaramne jechuudha. Ergaan dabarsuu barbaadame hin dabarfamne dogoggoradha jechuudha. Mee jecha biraas haa ilaallu. Fakkeenyaaf jecha laa otoo osoo fakkeenyaaf jecha laafaa jedhu barreessuu barbaanne, laafaa kan jedhu barreessuu barbaanne, laafaa kan jedhu laafii faarraa ijaarama beekamaadha. Garuu innaa barreessuun akkam godhuu qabna? Laafaa innaa jedhu hin dheeratamu hin gabaabbata. Akkas yoo goone hoo laafaa amma laafaa jechuu barbaade namni innaa lafa jedhee barreessutu jira. Kun beekama namoota biroo baay'ee biratti dogoggora akkasiin uumamu. Laafaa jechuu barbaade lafa jedhee barreessa yookaan immoo akkas godha. Isa kana dheeresseet asittis ni dheeressa lafaa jedha. Kun immoo lafaa kan jedhu jechi kun hiika kan qabu yookaan immoo hima keessatti innaa barreessinu lafaa inni lafaa ol ka'ee innaa jettama lafaa kan jedhu kun jechi kun achirratti fayyadamuu dandeenya hima keessa innaa barreessinu. Garuu kophaa isaatti jechi kun lafaa kan jedhu hiika kan qabu jechuudha. Laafaas hin ta'u lafas hin ta'u. Kanaaf of eeggannoo gochuun qabna. Laafaa innaa jennu sagaleen jalqabaa laa jedha. Sagaleen lammataas faa jedha. Kanaaf akkuma inni dheeratetti dheeressinee barreessutu nurraa eegamaa jechuudha. Laafaa jennee. Isa kanatu sirriidha. Fakkeenyaaf irratti raatoo jennee jechi kun dheeraa jennee barreessinaa jechuudha. Garuu kanas namoonni tokko yogguu barreessan akkas jedhanii barreessu. Dheeraa kan jedhu barreessuu barbaadanii dheeraa jedhanii barreessu. Dheeraa jechuun jechuudha. Hiika isaa hin beeku. Hiikni isaa hin jiru afaan Oromoo keessa. Garuu dheeraa jechuu barbaadanitti dheeraa jedhanii barreessan. Dheeraa kun dheeraa dheeraa innaa walitti finnu dheeraan hiika kan qabu. Kanaaf of eeggannoon kan barbaachisu jecha ijaaruu irratti. Sagalee seeraan garuu sagalee gabaabaa akka sagalee gabaabaatti dubbisuu eenyu dubbisanis eenyu barreessanis haala sanaatiin adda baafatanii baruun barbaachisaadha. Sagalee dheeraas immoo haaluma sanaatiin dheeressinee sagalee keenya dubbisuu of barsiisuu. San booda sagalee jecha innaa ijaaru namni afaan Oromoo beeku tokko jecha innaa ijaaru maal godhu qaba? Jechi suni barreessuu isaatiin dura sagaleen eessatti dheerataa? Eessatti gabaabbata jedhee qoree ilaaluun hedduu barbaachisaadha. Gara jecha biraatti haa dabarru. Too fi leen walitti dhufe sagaleen kun too kan jedhu gabaabaadha. Lee kan jedhu gabaabaadha. Tole jecha
tole jedhu arganna jechuudha. Tole kan jedhu barreessuu barbaade kan tole jedhee barreessutu jira, which is x dogoggora jechuudha. Tole jedhee barreessa. Yookaan immoo akkas godhu kan akkas godhus ni jira. Tole jedhee kan barreessus ni jira. Yookaan immoo tole jedhee kan barreessus jira. Argitanii dogoggora namni uumaa oolu waan dabarsuu barbaades osoo hin dabarfatiin hafaa jechuudha. Kanaaf inni sirrii tole jechuudhaaf tole akkasitti barreeffama. Hima keessa naa galu garuu iddoo sagaleen dhumarratti dheeratu ni jiraata. Iddoo sana haaluma hima sana naa barreessu itti dubbannuutiin sagalee ol kaasuu barbaanne hin dheerataa mitiire hin dheeressina jechuudha. Iddoo sagalee dheeressuu barbaannetti iddoo gabaabsuu barbaannetti hin gabaabsina. Suni taphadha jechuudha. Tapha isaa keessatti iddoo dheeressuu iddoo gabaabbatuu qabu haaluma dubbiitiin haala hiika dabarsuu danda'uutiin barreessina. Haalli itti barreessinu yoo nu gale sun nuuni waa'ee hima ijaaruu keessatti eeguuf achi geenyu kan ilaallu ta'a. Garuu jechoota sagalee dheeraa fi gabaabaa waliin makuudhaan haalli itti ijaaruu dandeenyu haala kanaa jechuudha. Jecha biraa fudhannu. Jecha biraa fakkeenyaaf haala jecha haala jedhu barreessuu barbaanne haan inni jalqabaa ni dheerata. Sagaleen jalqabaa haa jedhu ni dheerata. Sagaleen lammataa laa hin gabaabbata. Haala haaluma dubbii keenya irraa baruu hin danda'ama beer. Haala haala akkasiin barreeffamaa jechuudha. Haala itti yoo barreessite fakkeenyaaf akka kanatti haala itti yoo barreessite kun xidha. Haala hin ta'u jechuudha. Yookaan immoo halaa jettee yoo barreessites hiika dabarsuu barbaadde kan dabarsus miti jechi kun halaa kan jedhu afaan Oromoo keessas hin jiru jechi kun. Tole. Jiruu jiruun hiika qaba. Hiikni isaa beekamaadha. Osoo jiru jennee hoo hiikni isaan jijjiirama. Jiruu jechuu fi jiru jechuun tokko miti. Hiikni isaayyuu jiruu jechaan jiruun inni kun hiikni isaa maalidha? Jiruu jechaan qabeenya yookaan immoo jireenya kan agarsiisudha. Jiru jechuun garuu jiraachuu isaanii availability waan tokko bakkatti argama bakkatti argamuusaa kan agarsiisudha. Wantoonni jiru jedhu kun immoo baay'ina agarsiisamti. Baay'inaan bakka sanatti yookaan bakka argama isaaniitti argamuu isaanii waan agarsiisudha jechuudha. Jiru jechuun garuu qabeenya kan agarsiisudha. Kanaaf jiru jechuu barbaannee jiru jennee barreessine hiikni isaa waan jechuu barbaanne osoo hin dabarsiin hafneerra jechuudha. Hagas mara garaagarummaa ni qaba. Kanaaf jiru kan jedhu barbaanne immoo akkasitti barreessuun hin danda'ama. Jiru akkas barreeffama. Qobaasaa danda'ee dhaabbachuu danda'a. Maaliif sagalee dubbachiistuudha. Kanaaf qobaasaa dhaabbachuu hin danda'ama. Irratti mee maal haa ilaalu? Sagalee maal haa ilaalu? Jaa otoo ilaane maal ta'a? Jaa. Irratti jaa otoo ilaane ija. Jecha ija jedhu arganna. Jechi ija jedhu hiika qaba. Tole. Hidhuma irratti mee ammas hidhuma irratti saa otoo daballee saa isa jechuun
namicha yookiin nama saala dhiira ta'e agarsiisuu danda'a. Wantootas kan agarsiisu ta'uu danda'a. Isa hiika qaba jechuudha. Isaa otoo dheeressine maal ta'a? Isaa hiika dhabaa jechuudha. Akka jechaatti hiika dhabaa. Hima keessa innaa galu garuu kan isaa yoo jenne isaa kan jedhu akka kanatti barreeffama achi keessatti. Garuu kophaa isaatti akka jechaatti dhaabachuu hin danda'u. Hiika kan qabaatu hima keessa yoo gale isaa yoo jette kan isaa jettee innaa barreessitu isaa kan jedhu haala kanaatiin barreeffama malee kophaa isaa akka jechaatti isa kan jedhu akkasitti barreeffamuu qaba jechuudha. Osoo uudhaan jalqabnee oomee uudhaan uunis qubee dubbachiiftuudha of danda'e dhaabachuu hin danda'a. Tole otoo laa irratti daballee jecha maal jedhu arganna? Ulaa jedha. Ulaa jechaan fulee yookaan immoo karaa xurree akka jechuuti. Hiika qaba. Ula otoo jennee hiika dhabaa jechuudha. Tole ulaa kanumarratti ulaa sagalee gaa jedhu sitti daballume ulaa gaa ulaagaa haala kanaatiin barreeffama jechuudha. Ulaagaani otoo akkas godhame tokko ulaagaa jechuudhaaf ulaga jedhee barreessa akka kanatti. Ulaga jechuun maal jechuu akka ta'e hin beekamu ulagaa. Yookaan immoo ulagaa jedhee kan barreessu jira. Ulagaa jechuun hiika maalii qaba? Hin qabu jechuudha hiika. Tole otoo irratti ammoo haadheessinu sagalee jedhu haadheessinu qubeen dubbifamaan kun dubbachiiftuu kun dheerates gabaabbates of danda'e dhaabachuu danda'a. Kanaaf mee lama haa taasisnu sagalee sana hin dheeressina. Otoo maatti daballee qubee sagalee dheeraa maatti daballee maal arganna? Uumaa jechuun maal jechuudha? Waaqa jechuudha. Hiika qaba afaan Oromoo keessatti uumaan haala kanaatiin barreeffama. Namni akkas barreessu hin jira. Uumaa jechuudhaaf uumaa jedhee kan barreessu jira. Uumaa jechuun kan qabu yookaan immoo uuma jedhee kan barreessu jira. Uuma jechuun maal jechuudha? Kalaquudha kun waa hojjechuu waa uumuu kan agarsiisudha. Hiika garaa qabachuudha. Uumaa fi uuma kan jedhu hiika garaa qaba. Suni maqaadha. Uumaa jechuun maqaadha. Maqaa kan waaqa bakka bu'u yookaan waaqa ta'uu danda'a. Yookiin namtillee waa tokko ni kalaqa yoo ta'e waan wixina yoo ta'e suni inni uumaa waan sanaa ta'uu danda'a. Sun maqaa kan agarsiisudha. Uuma yoo jennu garuu gocha kan agarsiisudha. Wanti suni raawwatama kan raawwatu ta'uusaa kan agarsiisudha jechuudha. Raawwii kan agarsiisudha uuma jechuun. Kanaaf gareen jecha sanaallee garaa ta'a. Himni jecha sanaallee garaa ta'a. Hagas wal addaan fagaata jechuudha. Tole gara jecha biraatti haa darbinu. Fakkeenyaaf jaa irratti otoo sagalee baay'idhaan jabaa kan jedhu arganna. Kana jaba jedhee kan barreessu jira. Jaba jechuun hiika maalii qaba? Jaba hiika maalii qaba? Hiika tokkoyyuu hin qabu jechuudha. Tole osoo jaa irratti laayidaane jala jecha jedhu arganna. Jala jechuun waan tokko jala jiraachuusaa gadi aanaa ta'uusaa wayin wanti biraa gubbaa jiraate inni immoo
isa jalatti argamuusaa kan agarsiisudha. Kanaaf jechi kun jalaa jennee too barreessine ammas hiika dhabaa jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin barreeffama. Okay. Jaa otoo jaa sagalee dheeraa jaa jedhu barreessine laa barreessine ammas laa barreessine maal arganna? Jaalala. Jaalalli haala kanaatiin barreeffama. Amma yeroo tokko namni jaalala barreessuu barbaadanii maal jedhu? Jalaala kan jedhu jira. Yookiin immoo jalalaa jedhee kan barreessu jira. Jalalaa maayidha hin beekamu isaa. Yookiin immoo kun sirriidha. Jalaala maayidha. Jalaala ani hin beeku. Garuu inni sirriin jechi jaalala jedhu haala kanaatiin barreeffamuu qaba. Jaa sagaleen inni jalqabaa jaan sun ni dheerataa, sagalee laa isaan lamaan iyyuu ni gaggaabatu. Jaalala. Sagalee waa jedhu osoo sagalee qaa jedhutti daane jechi maal jedhutu argama? Waaqa naa barreessin akkasittiin barreessina. Kanaaf dogoggorra asitti namoonni uumuu danda'an maalidha? Waqaa jedhanii inni isaan barreessantu argama. Waqaan hiika qaba? Hin qabu. Yookaan immoo kun kanaa olitti wanti haalitti barreeffamu jiraata. Waqa kan jedhee barreessullee jira. Waqa hiika maal qaba? Hin qabu. Waqaa jedhee yoo barreesse hiika hin qabu. Waaqa kan jedhutu sirriidha hiikni isaa. Haala sanaatiin sagaloonni qindaa'uu qabu. Tole sagalee qubee dubbachiiftuu oodhaan ni eegalle. Oo barreessine sagalee oo jedhu barreessine duu jedhutti daane sagaleen kun lamaan eeguu walitti dhufu dogoggora. Oon ni gabaabbatti. Tole haa gabaabsinu. Oduu jedha jechuudha. Oduu jechuun odeeffannoo kana hiika odeeffannoo jedhu qabaata. Kanama oduu jedhee kan barreessu jira. Oduu jedhee yoo barreeffame naannolee afaan Oromoo naannootti iddoon itti hiika adda addaa qabaatu jira. Oduu jedhanii warri dubbatan ni jiru. Afaan Oromoo keessatti Oromoota kutaalee adda addaatti waan jiraniif kutaa tokko keessatti halluu qodaa isaanitti dubbatanii garaagarummaa xiqqoo ni qaba. San keessatti oduu jedhanii warri barreessan ni jiru. Yookaan immoo oduu jedhanii innaa dubbatan ni jiru. Akkuma sanaatiin yoo barreessina jenne oduu jechuun hiika qabaachuu danda'a. Garuu akka waliigalaatti oduu kan jedhu kanatu sirriidha jechuudha. Kanaaf afaan keenya illee eeguu jechoota dubbannu yookaan immoo jechoota
barreessinu isa waaltawaa irratti otoo fayyadamaa deemne gaarii ta'a. Maaliif gar tokkotti nu fida sunillee afaan kunillee beekamtii wantoota hedduudhaaf isa gargaara jechuudha. Jechoota waliigalaa qabaachuun. Jechoota naannoo tokko qofatti dubbatamtu haa dubbatu haala sanaatiin isatti barreeffama naa barreessinu isaanitti fayyadamne jecha qofa otoo hin taane waliigalteedhaan waaltawaa ta'ee wanta nu hundi keenya irratti waliigalluu fi eeguu namni biraallee itti fayyadamu afaan keenya amma haala Google irratti illee itti fayyadamutu jira. Wantoota barreeffama garaagaraa dhaabbileen adda addaa itti fayyadamu. Beeksisoonni adda addaa ittiin ba'a, kitaabonni adda addaa ittiin barreeffamu. Kitaabonni immoo kan teekinooloojii ta'uu danda'u, kan amantii ta'uu danda'u. Wantoota kana hundumaaf dhimma kan itti baanu egaa jechoota waaltawaa nuti irratti walii galle sana waan ta'uu qabuuf yeroo barreessinu illee jechoota garsanatti jechoota waaltawaa kana fayyadamuutu irra gaariidha jechuudha. Amma oduu jedhu kana. Oduu jennee barreessurra oduu jennee otoo barreessine wayyaa jedhuun qabaas irratti. Tole hedduu irraa barachaa akka jirtan abdiin qabaa. Fakkeenyaaf nama maqaa Tolaa jedhamu ni barreessinu. Tolaa. Egaa maqaan naa barreessan qubee guddaadhaan eegaluu qaba. Akka qubeewwan innaa dura barreessinu qubeen xiqqaan jalqabaa turre miti. Seera qabu. Seera kanaaf fuulduratti ni baranna. Maqaan namaa qubee guddaadhaan barreeffama. Jalqabni isaa qubee guddaadhaan barreeffamuu qaba. Maqaan abbaa, maqaan nama sanaa, maqaan akaakayyuu illee haa ta'u, maqaan namaa kamiyyuu qubee guddaadhaan eegala. Jalqabni qubee isaa akka kanatti ta'an amma guddachuu qaba jechuudha. Tolaa jechuun barbaade kan tola jedhee barreessu jira. Tola jechuun maal jechuudha? Hiika qaba. Tola jechuun waan akkasumaan namaaf kennamu jechuudha. Tola otoo gatiitti hin baasin kan namaa kennamu hiika akkasii qabaata malee tolaa jechuudhaa fi akkasa kanaatiin barreessuu hin dandeenyu. Afaan Ingiliffaatiin innaa barreessinu garuu tola jennee barreessuu dandeenya. Suni eeguu afaan Ingiliffaa keessatti barreessinu. Akkas ta'uu danda'a sun bakkumatti fayyadamnu sana jechuudha. Sun afaan keenya miti nu laallatullee amma garuu tolaa nama jedhamu yeroo barreessinu haala kanaatiin sagalee gabaabaa laa sagalee dheeraa fayyadamneetu barreessina. Jechi biraa faa irratti naa idaanee jecha faanaa jedhu arganna. Faanaa jechuun kan fardannaa yaabbatan itti hojjetanii farda akkan kufne ittiin qabatan madaallee ofii ittiin eeggatan lukaan jechuudha. Lukaan madaallee kan ittiin eeggatanii kan itti hojjetan suni lukaa ofii keessa galchanii faanaa jedhama. Tole. Nama caalaa jedhamu toon barreessuu barbaade caalaa kan jedhu barreessuu barbaade caalaa innaa jetnu caan hin dheerata laanis hin dheerata caalaa innaa jennu haala kanaatiin barreeffamaa jechuudha. Caan maaliif qubee guddaa ta'e asitti maqaa namaa waan ta'eef qubee guddaa taasisna. Maqaa namaa yoo ta'e gonkumaa qubee xiqqaadhaan hin jalqabu. Sagaleen kun inni jalqabaa sagaleen inni jalqabaa maqaa namaa naa barreessinu qubee guddaadhaan eegalu qaba. Tole. Gaara. Kuni gaara. Gaara jechuun tulluu jechuudha. Gaara. Kan akkas barreessu jiraachuu danda'a laali.
gara jedhee kan barreessu jira. Gara jechuun kallattii kan agarsiisu miti. Kanaafuu of eeggannoo godhaa. Gara yoo jedhame Xdha hin ta'u jechuudha. Akkasillee yoo taasistan kunis sirrii miti. Garaa jechuu fi gaara jechuun tokko miti. Hiika garaa garaa qaba. Gaara jechuun tulluu yoo ta'u, garaa jechuun kan qaama keenya keessatti argamu kutaa garaa jedhamutu jira. Okay? Dogoggora guddaadha jechuudha kan nuti raawwachuu dandeenyu asirratti. Garuu raa kun garaa. Garaagarummaa isa hubachaa deemaa jirtu akkaataa itti sagaleewwan walitti finnee jecha ijaarru keessatti sagaleen gabaabaa fi dheerachuu fi gabaabbachuun sagalee hiika adda addaa kennisiisuu akka danda'anii fi hiika dhabsiisuu akka danda'anii hubachaa akka deemtaniin barbaada. San hubattanitti yoo ta'e okay sirriidha jechuudha. Yoo sana hubachaa hin deemne garuu rakkoo qaba jechuudha. Okay, sana ilaalaa deemuu qabdu. Jechoota hundumaa asirratti tarreessinee fixuu hin dandeenyu garuu haala itti ijaaramu haalli sagalee gabaabaa sagalee dheeraatti walitti qindaa'ee dhufe hiikallee jijjiiruu danda'u, hiikallee qabaachuu danda'u yookaan hiikallee dhabuu danda'u yookiin immoo afaan Oromoo keessaayyuu jecha hin jirre jechuudha uumuun akka danda'amu barachuuni. Hedduu sin fayyada. Kanaaf haala sanaatiin ilaalaa deema. Fakkeenyaaf jecha tokko haa ilaallu. Jecha tokko haa ilaallu. Yeroo tokko namoonni dogoggora akkasii hojjechuudhaan aga nama arrabsuullee waan nama arrabsuullee barreessutti haga deemantu jira. Fakkeenyaaf jecha kana sagalee kana ijaarru dhufu jennee haa barreessinu. Dhufu jechuun baay'ina agarsiisa. Isaan ni dhufu nama fakkeenya. Dhufu kan jedhu suni namoota baay'ee ta'uu isaanii kan agarsiisudha. Gar fuulduraatti dhufuudhaaf illee sagantaa akka qaban waan agarsiisudha. Kanaaf haala kanaatiin barreeffama. Jecha kana immoo haa ilaallu. Dhuuka jedhu kanaa fi fuuka jedhu kana walitti yoo finnee sagalee maal jedhu argannaa dhuufuu kan jedhu argannaa. Dhuufuu jechuun hiika addaa qaba. Dhuufuu kan jedhu irraa hiika addaa qaba. Dhuufuu jechuun maal jechuu akka ta'e ni beektu. Garuu dhuufuu jechuu jedhee barreessuu barbaade kan dhufu jedhee barreessutu jira. Dhufu jechaan hiika inni qabu ilaalleerra. Dhufu jechaan immoo hiika maalii akka qabu ni beektu. Haala kanaatiin garaagarummaa akkasumara uumuu danda'a jechuudha. Sagaleen dheerachuu fi gabaabbachuun hiika akkamii akka jijjiiruu danda'u yoo hubattan gahaadha. Jechoonni biraa nuti shaakallu hedduun jiraatanis waa'ee kanaa asumarratti yoo goolamne gaarii natti fakkaata. Gaaffii yoo qabaattan karaa YouTube keenyaan sun gaafachuu dandeessu. Karaa Facebookitiinis barumsa afaan Oromoo kan jedhu jira peejiin. Achinis nu gaafachuu dandeessu. Telegiraamii irrallee ni jira. Achirraa galtanii wantoota barbaadan buufachuu dandeessu. Kanaaf namoonni immoo dhuunfaadhaan barachuu barbaadanis nu quunnamuu dandeessu. Lakkoofsa bilbila keenya achirra jira. Karaa sana fayyadamtanii nu quunnamuu dandeessu. Onlaayinii yookiin hariirota irratti kallattiin namoota barachuu barbaadan barsiisaallee jirra. Sirriitti isin barsiisna. Afaan Oromoo qulqulleessanii barreessuu fi dubbisuu danda'uun hedduu barbaachisaadha. Sun sabboonummaadhallee jechuudha. Kanaaf afaan Oromoo yoo seeraan kana qulqulleessitanii qabattan sagalee gabaabaa sagalee dheeraa adda baastanii haaluma isaan itti barreeffamaniin dubbisuu yoo dandeessan jecha innaa ijaartan immoo sagaleen iddootti dheeratu sanaaf iddootti gabaabbatu sana qortanii ilaaluudhaan yoo innaa barreessanis akka sanaatiin barreessuu dandeessan afaan Oromoo dandeessanii jechuudha.
barreessuus ta'ee dubbisuu dandeessanii jirtu jechuudha. Kanaaf suur-sagalee kan viidiyoon kun hedduu akkasiin fayyadu abdiin qabaa. Aga barumsa keenya itti aanutti wal arginutti nageenyi isiniif haa baay'atu. Nagaan turaa. Nagaatti.